Yoo yaa shamaa gamchitu nagaaf jaallu waaqayyo bakka jirtu hundumaatti isiniif haa baay'atu. Kun YouTube channel Boonsaa Addisuu Guuteeti. Haaraa yoo taatan subscribe gochuun maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Viidiyoowwan haaraa yerootti gadhiifnu akka dafanii isin ga'aniif mallattoo beelii banaa gochuu hin dagatina. Akka armaan gaditti kan isiniif dhiyeessinu viidiyoo gaddisiisaa waa'ee faarfattuu Altaayich Galataa akkasumas waa'ee nama mana namaa taa'ee jiraatu tokko dhiibbaa guddaa irratti uumuudhaan rakkina hamaa raggee dubartii irra geessan tokko isinitti himnaa. Haga xumura sagantaa keenyatti nu waliin taanaa affeerraa keenya jaalalaati. Osoo viidiyoo kana hin xumureen hin dhiisinaa isiniin jechuun jaalladhaa. Faarfattuu Altaayich Galataa kiristaanaa ta'ee namni wallaalee jira jedhee hin yaadu. Garuu namni haala isheen keessa jirtu maal akka isheen hojjetu namni iyyaafatu hin jiru. Baay'een keessan dhageessanii turtan ta'uu danda'a. Namni qoricha isheedhaaf laatee duutee deebitee kaate jechuun ni danda'ama. Namoonni ishee irraanfattan yoo jiraate faarfannaa isheenan isin yaadachiisa. Innis si fuuldura hin goru homtii nu danda'ee darbi deem kan jiru sagaleen dhaga'ee ancabsee kaaseera daangaa si fuulduraa itti fufii adeemii karaatu si dura jira naan jedhee na baasee erga karaa na buusee na biraa hin hafu maaltu na naasise jedheetu itti fufa. Kana ture faarfannaan ishee baay'een keenyatu ittiin eebbifamee. Yaa saba waaqayyoo faarfannaan kun gaafa faarfatamu baay'een jaalladhaa. Mee akka sogoonu qabeenya keenyaan waanuma isin keessa buleen bukkee dhaabadhaatii gargaaraa isiniin jechuu jaallannaa. Isheen manas hin dhaabbanne nama ishee gargaarus hin qabdu. Yoo waan gootuuf dhabdee maaloo diraakii viidiyoo kana sheer gochuudhaan namoota baay'ee biraa akka ga'u gargaariini. Tarii bilbila ishee yoo barbaaddanii akka armaan gaditti isiniif hima. Duwwaa 9-12-28-65-29 irraan deebi'a. Duwwaa 9-12-28-65-29 bilbilaatii ishee haasofsiisuu dandeessu akkasumas yaada irraa fudhachuu dandeessu. Waan jechaa nama dhabsiisa. Yaa hiyyummaa maal nama hin goone ati. Akkas ture mucaan suuraa ishee armaan gaditti argitan kun Daraartuu Bulloo jedhamti. Godina Shawaa Kibbaa naannoo Ammayyaa jedhamutti dhalattee umurii ishee waggaa 14tti abbaan ishee farmeen ishee wal hiikanii abbaan ishee farmeen ishee bultoo biraa ijaarratanii jiru. Haa ta'u malee mucaan akka ishee biratti kan guddatte yoo ta'u sababa harka qalliinsa maatiitiif gara mana namaa yookaan gara magaalaatti siqtee jireenya gaarii akka jiraattuuf maatiin ishee nama ishee fudhatu argannaan namaaf gara magaalaa Walisootti lakkoofsa ittiin wal argan wal jijjiiranii buddeena garaa ishee buufattee akka hojjettee nyaattuuf mucaa isaanii kennaniif. Carraan Daraartuu garuu buddeena nyaachuu miti ilkaan ishee mul'istee seequu isheef hawwee ture. Yaa hiyyummaa Daraartuun erga maatii ishee biraa baatee baatii 4 ture. Baatii kana gidduutti jireenyi ishee du'aaf jireenya gidduu ture. Mucaa kana dubartiin akka dhala koottiin kunuunsaa guddisa. Mucaa kana dubartiin akka dhala koottiin kunuunsee guddisa jechuun kan fudhattee Siistar Biraasnee Maammoo jedhamti. Magaalaa Walisoo Hospitaala Kaatolikii kan Luqaas jedhamu keessa narsiingiidhaan tajaajilti. Dubartiin kun karaa firee ishee Daraartuu argarte garuu akka gaafa fudhattee ta'uu didde. Siistar Biraaneen heerumtee dubartii ijoollee 3 qabduu fi 4ffaa da'umsa jala nama gahedha. Abbaan manaa ishee waajjira bishaanii irra hojjetaa. Jimaata dhufeetu dilbata hojiitti deebi'a. Daraartuun dhuftee torbeetti mana saree keessatti hidhamuu eegalte. Hidhaa qofaa miti shiboo ibsaa fi qoraattiidhaan garafamaa. Wiixataa hamma jimaataatti hidhamaa. Sanbata duraa fi dilbata guyyaa qixxee hiikamaa. Nyaataan dararamaa baatii 4 lakkoofsiste. Daraartuun shiboon luka ishee nyaatee dhaqni hunduu madaa'ee rakkoo hedduu keessa turte. Daraartuun nama itti rakkoo ishee himattu tokkoyyuu argachuu hin dandeenye. Sababni isaas lakkoofsa bilbilaa maatii ishee dubartiin kun jalaa kukkuttee gattee jirti. Ollaan gara manaa dubartii kanaa dhufuus hin jiru. Nama faanas walitti dhiyeenya hin qabdu. Akka Daraartuun jettitti wanti sagadamuu wayii ni jira jetti. Innis dilbata yeroo hundumaa lukkuu kormaa fi dhaltuu tokkotu qalama. Kan qalus isheedha. Erga qaltee booda dhiiga lukkuu kanaa rifeensatti firoonni ishee muraasni dhufanii dibatu. Gogaaf baallee lukkuu kanaa immoo ni gubdi. Gartokkeemmoo akka ixaanaatti aarsiti. Dhumarraa foon lukkuu kanaa ittoon isaa hojjetamee nyaatu garuu anaaf hin kennamu. Gaafa na reebdus ana hin dhukkubu. Gaafa iyyuuf jedhu wanti isheerraa na sodaachisu waan jiruuf iyyuu hin danda'u jetti. Dhimarra waaqni hiyyeessaa nama ajajee fi nama lakkooftuu ibsaa dubbisu tokko ergee fi innis
dhufee yeroo balbala rukutu ijoolleen Siistar Biraanee jalaa bananii innis erga dubbisee xumureen booda gara cinaasaa gaafa ilaalu Daraartuun hidhamtee teessi. Dhaqni ishees tortoree miila ishees shiboon piinsaa waan itti hidhamuuf nyaatee lafeetti baasee arge. Innis rifatee gadi bahee ollaa gaafatee isaanis hojjettuu isheetii jechuun itti himan. Sana booda ol deebi'ee Daraartuun rakkoo ishee gaafate. Isheenis rakkoo ishee itti himatte. Sana booda poolisiitti bilbileef. Poolisiinis dhufanii Siistar Biraanees lafa hojii isheetii deemanii barbaadanii fidanii gaafa maaf akkas gootee maafii ta'ee gaafa jedhamtu isheen dhukkuba sammuu qabdinii iyyiti jechuun ba'aa sobaa irra keessus dhugaan Daraartuu ifa waan jiruuf miliquu hin dandeenye. Daraartuun ammoo hospitaala Walisootti yaalamaa jirti. Egaa lammii koo jireenya ishee har'aaf jennee deena yoo ilkaanitti nama qabatee daqiiqaa 5 turraan ajaa'uuf jennee qabeenya har'a dhufee boru baduuf jennee galgala keenya balleessuu irra of haa qusannu. Namatti hamaa yaaduun numa miidha. Waaqni hiyyeessaa fayyaa kee guutuutti si haa eebbisu. Kichuu koo asumaan Daraartuun lukni ishee shiboodhaan nyaatamee lafeetti ba'ee waan jiruuf hospitaala guddaatti deemtee yaalamuu ishee barbaachisa. Warri mucaa kana gargaaruuf keessi keessan siin kakaasee waan dandeessaniin bira dhaabadhaa. Xumureeraa guyyaa gaarii qabaadhaa. Abdii jireenya kooti wabii koo gaafa rakkinaa Dogo konnaa kooti gaaddisaa koo lafa onaa Guyyaa muddama kooti fiira dursee kan dirmatu Dhokataa yaada kooti gar fageessee kan hubatu Baay'eesaa Gaaddisaa qoraatti daa'innaniitti makee darbee naan taane Iddoona boqochiisu keessi koo gaafa dadhabee Saba koo dhiibbachuu barbaade dhaqeen ammas cabee galaa miidhamee Saba keetti ta'uurraa inni keessaa natti caalaa Wabii koon si godhaadhaa sichi naaf hin ta'u namni Gooftaa koo gara kee dhufaa sittanii hirkadhaanii Wabii koon si godhaadhaa sichi naaf hin ta'u namni Gooftaa koo gara kee dhufaa sittanii hirkadhaanii Jireenyaaf Koo bara dheeraa si wajjinan mari'adhaa Gooftaa koo icciitii koo sin dhoksu gar fageesseen sitti madhaa Jireenyaaf kaayyoo koo bara dheeraa si wajjinan mari'adhaa Gooftaa koo icciitii koo sin dhoksu gar fageesseen sitti madhaa Tirkadhee kunnaan harki kee lafaana kaasee Ta'uu guyyaa rakkinaa Yesuus koo situ qopheessee Silaallee badeenaaf haa barbaadame yoo hin argamu Harkisa jaalalaa keef malee hin yaadatamu Namatti tirkadhee kunnaan harki kee lafaana kaasee Guyyaa rakkinaa Yesuus koo situ qopheessee Silaallee badeenaaf haa barbaadame yoo hin argamu Harkisa jaalalaa keef malee hin yaadatamu Gooftaa koo hankooluun sitti gaala danda'ee kophaan jiraadhu Ija koo Keetan ol fuudha keetan jajjabin argadhuutti Obborootaa fi Kan baay'ee abdaadde gaafannee booddee nannabee Miltoon koo warran wajjin adeemus nagatanii gaafan dadhabee Wabii koon si godhaadhaa sichi naaf hin ta'u namni
Gooftaa gara kee dhufa sittanii hirkadhaanii. Wabii koon si godhaadha sichi naaf hin ta'u namni. Gooftaa gara kee dhufa sittanii hirkadhaanii. Jireenyaa fi kaayyoo koo bara dheeraa si wajjin ana mari'adha. Gooftaa Chiti koosnooksu garfageesseen sitti maddaa. Jireenyaa fi kaayyoo koo bara dheeraa si wajjin ana mari'adha. Gooftaa koo chiti koosnooksu garfageesseen sitti maddaa. Walqoqqooduun baay'atee garaan namootaa wal nuffee. Magariitti gaama gaafadhaan jaalala laafee. Walqoqqooduun baay'atee garaan namootaa wal nuffee. Magariitti gaama gaafadhaan jaalala laafee. Tokkummaa eeggachuudhaaf waliif obsuu hin danda'anii. Cidhi gabaabaasu obbolaanii wal hambeessanii. Jireenyaa fi kaayif kan abdataa mana wal miidhuuf karaa barbaadu. Gatamuu fi kufuu walii gammaadu kiyyoo kaanii wal gaadu. Inaaffaa fi dhiigeeffachuun guddaa ta'e walirratti ka'uun baay'eedha. Gatamuu jecha obbolootaaf sababiin walii isaaniidha. Abdii koo yeroo hundumaa amanannaa koo jireenyaa sitti hirkadhee gabbii qabu.